جمال العالم جمال العالم جمال العالم جمال العالم ترك عصاي دمقت مساي وما كغن عينو ستاي ناتوبا لايني متغبا لبالو فكر دبالك سان رفني قمتشو هيرو مغاري فودا قمتشو بقول فوطان إيسيلتشو ibsi shaafii maakii koongiraaguleeshin dhugaa rabbi geerbu akkasitti nama danaggachiisuun maaf barbaachise yaa doktorri waggaa 27 biyya chaayinaatti barate akkamitti micittii daa'ima takkaayyuu nama wal agarte hin beeyne takkaayyuu hin agarre abbaa manaa isii kana namni wal argee hundum namni dura bultii waliin ijaaratee gargar fagaatee walitti dhufeeyyuu akkanatti tasa walitti dhufan hedduu danaggatan. Dhugaa dubbachuuf maakii miti anuu asitti danaggate. Nama danaggachiisu baay'ee nama rifachiisa dhugaa. Bakka jirtanitti mee namni viidiyoo san argitanii hin rifanne jirtani. Barri tokko akkanii yoo bantu ibsa yoo agartu mee maaltu itti dhagahama? Utuu isin taate akkam gootan. Doktorri garuu sirrii hin dalagne. Lamaan ninyoon baga wal agartanii akkasitti namatti fiduun gaaris ta'uu yoo baate miirri keessummaaluma akka ta'e bichaa kan viidiyoo gadhiistanii yoo agarre hin jiraatta fi gaggabdee bichaa arguu barbaanne yaa maakii dhugaa rabbii baay'ee nama rifachiisa. Maal qaba garuu ittuma himtaniitu maan isilleen qophooftee shaashaa shambaa jettee akka gaaritti booledha yoo safoote maal rakkoo qaba akkasitti namatti fiduun maan barbaachise. hedduu ulfaataadha dhugaa. Warasheemnu innaa hundaafuu baga wal agartanii bu'aa bahii hedduu booda maashaallah tabaarakallaa dhugaa rabbi namni dhugaa wal jaalate fageenyi hin daangessu. Wallaahi fageenyi hin daangessu yaa Allah yaa rabbi anallee mee abbaa manaa kiyya dafee waliin nu geeyi yoo dhugaa namni addaan ture akkana wal argu kana hedduu nyaafaanillee tiyyuman yaadadha yaa rabbi anallee abbaa manaa kootiin dafii wal na agarsiisi yeroo dhiyoo keessatti dhugaa dubbachuu fi anis amata dheeraa gargar turre rabbiin yeroo dhiyootti wal isin agarsiisu jedhaati mee du'aa naaf godhaa inshaallah. Innaa akkasii yaa rabbi yaa Allah wallahi hedduu nama ulfaata wanti jedhades nama dhiba. Nama jaalatan tokko diingetu of birayyuu argan miira akkamitti namatti dhagahama akkam ta'anii hedduu ulfaata hedduu hundaafuu baga wal argattan maashaallah tabaarakallah hedduu walirraa babbareeddanii horaa bulaa deebana ilmaan gaggaarii ilmaan haadha abbaa caaltu rabbiin isin jidduu haa baasu ilmaan haafizul qur'aanin taatu maashaallah. Dubartii yoo bultii ijaarratte dhugaa hedduu takka bareedamee ilaalamaa hedduu irraa bareedee jira. Sattaratti akka gaariitti ilaalu uffannaan isiitiyyuu maashaallah tabaarakallah yeroo jalqabaati fuulaan bultii isii akkasitti qabachuun rabbiin umrii dheertuu waliin isin haa jiraachisu. Namni waa hedduu isiniin jechaa ture ibsi shalleen isii dhiisee jira jedhanii maalii waa hedduu miidiyaa irratti isiniin jechaa turan isin san keessa dabartanii bu'aa wayii hedduu keessa as ga'uun keessanii baay'ee nama gammachiisa. Mee warri akka kan kootii gammaddanii maaf isaan wal argachuu laayik godhaa kooment illee barreessaa isiniin jenna. Horaa bulaa isiniin jennee jirraa ijji hamtuun isin hin argin garuu gurbaan gurraachi kun hin taane dhugaa hin taane abbaa akkasii qabaachuu keetiif itti boone kaayaa ibsishaa abbaa manaa kan kee dhaqee booledhaa fuudhee fidee otoo sittiin himin utuu maal siin hin jedhin fidee barri onkoo akka'e si agarsiisuusaa qabaachuu keetiif itti boone kaa intaltiyya jedhaanii miree asleessanii fi baay'ee ulfaata dhugaa rabbi hedduu ulfaata hara maaluma si goote garuu asli kana gootu anuu yeroo isin akkasitti rifattisan hin rifadhe asitti dinqixx yoo balbala bantee jettu ibsishaan qaxxa jedhee balbala koo dhaabataara iliqii akkas gochuu baatee osoo nama fuuna jedheenii kara booletii nama fuuna jedheenii uffatanii akkasitti baasee achitti boolee keessatti wal agarsiise
bareeda ture. Garuu ammallee bareedaadha. Dhugaa rabbii bareedaadha. Baga surprise goote yaa gurraacha Afrikaa. Gurraacha garaa gurraacha garaa garbaa jedhan isa. Afaan illee na dhibeera. Gurraacha garaa gabraa yaa Doktor Aslii. Dhugaa rabbii Doktor Aslii kun garaa laafaa warra namuu hundaa'u miskiina. Miskiina hunda ni qarqaara. Taqabu ni qarqaara tadhabeetti kadhata. Rabbii waa yaadde hundatti haa gootu. Tayaadeftan hin yaadinis walitti siyaa qabu si jennaa isin immoo isinlee waan immoo horaa bulaa deebanaa ija hamtuu isinirraa haa qabu dhugaa rabbii warri miidiyaa kun budaadha rabbiin ija hamtuu isinirraa haa qabu maashaallah jedhaani namni viidiyoo kana agartan maashaallah rabbiin umrii dheertuu waliin isin haa jiraachisu warra amma bultii jaaree boru diigu osoo hin taane warra haga umrii isaanii waliin jiraatu. Amma addunyaa kanarra jirtan rabbiin gargar isin hin baasne warra waliin jiraatu rabbiin isin haa godhu. Ijoollee qaqqaxalalee hullafaa dhufaa jirtu babbareeddoodhaan tanniin du'aayii keessanitti roobsa dhugaa rabbii argee jennaan waan iddoo takka gammadee fidee inni akkasii hamma viidiyoo biraatiin wal agarratti nagaa keessanuuf jiraadha. Fayyaa tahaa isiniin jenna akkasii baay'ee.